saba jaalatamaa, saba goota, hammachuu, gurshuu, guddisuu, ofitti qabu, garaa ballachuu, kan ofii kennuu kan beeku. Sabni kun bara dheeraatiif qabsoo hadhaa ilmaan ofii itti gabbaraa ture. Gochuunsa har'as boris seenaa keessatti kan dagatamu hin ta'u. Sabni kun kan qabsaa'aa ture qabsaa'uuf osoo hin ta'in moo'ee agarsiisu. Moo'uun gahaa miti. Gareen garaagaraa ijaaramanii moo'anii sassaammatanii bu'anii jiru. Oromoon moo'uu duwwaa osoo hin ta'in biyya ijaaruu, Oromummaa dagaagsuuf bareechuu, agarsiisuuf barsiisuu, Oromummaa jechuun guddifachaa ta'uusaa, Oromummaa ta'uun moggaasa maqaa garaagaraatti baasanii ofitti hammachuu ta'uusaa, baratti agarsiisu ta'uusaa dagachuu hin qabnu.